Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune warota amantaa biraallee jirtu obboleewwan kiyya walirraa babbaadnee jirra. Akka jirtan jireenyi badhaadhaa kan nyaatan dhadhaadhaa nan sobee gadhaadha. Alhamdulillah hin jirra. Duraan dursinee rabbiin fayyaa nuu kennuudhaaf fayyaa guutuu nuuf kennee nurratti dagachuudhaaf dursinee hundumti keessanuu akkuma amantaa keessaniitiin alhamdulillah jedha. Hedduu fakkaatonni keenyaa akka keenya kanatti ta'anii haasa'anii akka keenya kanatti imalanii dalagatanii bahanii nagaan galuudhaaf hedduu hawwii keessa isaanii jiru. Haa ta'u malee fayyaan daanyaa rabbiiti. Fayyaan isaan hiitee isaan sakaattee mana keessa akka isaan hambiste. Garuu nuti waan fayyaa qabnuuf waan deemnuuf waan dhibamnu nutti fakkaatu waan duunus nutti fakkaatu du'aaf dhibeetan hin yaadan. Garuu rabbiin keenya nima dhuman qabne kan lakkaa'ame hin dhumne nurratti arjoome. Alhamdulillah summa alhamdulillah ammallee nurraa tursiisu. Obboleewwan keenya akkasanis rabbiin nuuf haa fayyisu. Hedduu hiriyootuma keenyarraa keessee kan dhibamanii algarratti hafan jira. Fakkeenyaaf Zaaraa Intartimentis yoo fudhanne jenne obboleettii teenya tam akka keenya kaleessa dhibamaadhaaf sagalee ta'aa turte, lammii biyya keessaaf sagalee ta'aa turte, waa hedduu ta'aa turte. Har'a garuu qarqaarsa harka namaarra eeggate. Dura harka ofirraa qarqaaraa turte, sagalee hanga dandeesseen dhiite lammii ofiitiif sagalee ta'aa turte. Garuu haa ta'u malee amma haxxiistee fayyaadhaan sakaalamtee harka namaa keessa eeggataa jirti. Kana fakkeenya yoo fudhanne shukrii rabbiif gachuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Maarree egaa kana jedhee booda har'a viidiyoo tokkoon qabadhe isinii dhufe. Innis maal jettaniiti gaafii isinitti ta'uun keessa waan oolle. Obboleewwan kiyya karaa tokko tokkotiin ijoollee baay'ee ijoollee guutuun arga. Ijoollee fayyaa dhukkubatiin kaarotii irraa kan isin boottu ijoollee shamaraa ijoollee baay'ee boottu argee baay'ee keessi kun dhukkube. Anis har'as wanti naka kaase ijoollee san argee keessi kun baay'ee dhukkube. Anis waan beekurraa ni qooda jedheeti kan dhufe. Anis dhukkubatiin kaarotii irraa dhukkubsataa kan turedha. Baay'ee miidhamaallee turedha. Miidhama yeroo hin jedhu yeroo akkanatti haasa'u salphaa fakkaata. Garuu anaaf yeroo sun yeroo addaati, yeroo hin dagatamnedha. Hedduu yeroo ulfaataa turedha. Alhamdulillah rabbiin hundumaayyuu dabarsee har'aan nagahee jira. Garuu yeroo sanitti nama jiraadhe nama kana ta'u jedhee yaadellee hin turre jechuudha. Haa ta'u garuu rabbiin hundumaayyuu danda'aadha. Kan fidus isaa kan fuudhus isuma jechuudha. Alhamdulillah hundumaafuu shukrii isatti galfadhe. Yoo sanillee shukrii akkasumatti taa'ee galfataan ture. Fayyin jedhellee galfataan ture. Garuu nimaan rabbiin narratti dagate kana dagachuuf deemaa jira natti fakkaata. Alhamdulillah alf marra warra fayyaa qabdan akkuma amantaa keessaniitiin rabbitti shakkaruu hin dagatina. Fayyaan niimaa guddaadha. Warqii caalee dunyaa caaleedha. Kana erga jedheen booda dhukkubatiin kaarotii irraa dhukkubni kaarotii kun akkamitti qabi jechuu keessan waan hin oolleedha. Jalqabaa obboleettii dhukkubaan ture. Teessuma isii irratti baheen ture. Operaashinii godhaaran teessuma karaa mirgaaf karaa bitaa irra jiru operaashinii godhaa ture. Yeroo isii operaashinii godhasanitti ani xiqqoodha nama yaada galfatee miti. Yeroo sanii mana yaalaa fuudhanii deddeemanii anna dhukkubee hin beeku waan ta'eef mana yaalaa nageessanii hin beekan waan ta'eef akkamiin na dhukkubee mana yaalaa nageessan yaada jedhurraa tooftaa dhahaan ture. Baala baarsaa fi yeroo gadi taa'anii biyya keessa yeroo jiru sanitti baala baarsaa fi irraa nama qaba kan jedhanii doktoroonni yeroo haasan ogeeyyii fayyaa yeroo haasan ni dhagaa jechuudha. Yeroo mana yaalaa isii faanaa deemnu. Anallee akkanaan dhukkubee nageessuu qabanii isima keessanii deddeebisanii isima geessanii ana hin geessanii yaada jedhurraa maal godhe isinitti fakkaate. Deemee dhaqee shikkinni kun baay'ee jira. Shikkinni kana keessaa dhaqee taa'e. Dhaqee gattaa'ee bakka akka nama qoshaashaa wanni jedhu taa'ee shikkinni kana baarsaa fi kana mataa isaarraa ciree baala isaa kana dhaqee qaama kiyya uddee qaama duubaa sadiitti rigaa oole. Maaliif akkan dhukkubuuf akka mana yaalaa nageessan waan hin barbaaduuf
daa'imummaa wanni nama goone hin qabu. Hin kolfinaa, kolfuun dhoowwaadha. Yeroo san akkasitti ture. Garuu oolee bulee na hoosisuu eegalee yeroo san irraayyuu jechuudha. Oolee bulee na hoosisuu eegalee yeroo san an gammachuu keessa jira. Yeroo na hoosisu kalaas na dhukkubaa mana yaalaa na geessan kalaasanillee mana yaalaa niin deema. Akkasiif deddeeman sanitti anallee na haa deemanii isii bichaa deddeemanii yaada jedhudha kan yeroo isaan qabu kan ijoollummaan afuullummaadha kan jedhan. Achuma keessatti osuma akkas ta'u natti soda dhagahamuu hooxxoon kun hooquuf ta'a qaama saalaa kiyya udee irratti hoodna hoosisaa. Osuma akkas ta'u sana booda ani gara biyya namaa deeme. Erga gara biyya namaa deemee jabaadhee erga deemee biyya namaa keessatti baay'ee dhukkubsataan ture. Jalqaba mallattoon isaa gaafa jalqabu hooxxoodha. Hooxxoon na dhagahamaa ture. Hooxxoo booda ammoo kan natti dhufee gogiinsa garaati. Shintibeetii yoo dhaqu gadi uummata akka gadi naaf hin bahanii baay'ee na cinqaa ture. Nan ittana akka nama dhalaa jiru dubartii yeroo dhaltu cirqanaa hedduu na cinqa jechuudha. Gadi taa'uun adaduma san irratti nama ittansiisaa dhufee gaafa kaanii afaan udee irratti akka kinuugisee yeroo tokko hidhiin keenya yeroo nu goggoguu dhodhooyee dhiiga baasa. Akkas na ta'uu jalqabe afaan udee irratti. Osuma akkas ta'ee itti fufee osuma deemu dhuffadhee osuma deemu kan jiraadhu mana biyya namaatii. Nama itti himadhu hin qabu. Eenyutti himadhaa? Yoo nama himatan nama darbanillee waan hin dhagahee ture. Baay'ee sodaan keessa kootitti uumamee ture. Anis baay'ee cinqamaa ture. Osuma akkas ta'u hoggaa hedduu lakkoofsise. Egaa hoggaa hedduu lakkoofsisee sana booda natti cabaataa ture. Dhufee yeroo shintibeetii deemutti na ittansiisa. Yeroo akkasitti ittanii gadi taa'utti dhiigni akkuma bishaanii na deemu eegale. Erga na deemu eegalee wanta kana kalaas jalqabarra waan ta'ee irraa dhufee as gahee waan hin beekuu fi baay'ee cinqamaa dhufe. Hedduu natti dhaga'amaallee dhufe. Ergasii booda waan hin godhu wallaale. Baay'ee yaada natti ta'e. Sana booddee kiniinii wayii jira. Kiniinii sanii seedaliyaa akkanaaf bitanii ajajadhe. Kiniinii seedaliyaarraa akkanaaf bitaniif ajajee kiniiniin kun horroonni fayyadamtanii beektan jedhan. Kiniinii fakkeenya dheeriin isaa hanga nagaadha. Hanga nagaa. Gisee kanaan kalaas feentii ta'ee jira. Gattaa'uu hin danda'u nyaachuuf yeroo nyaatas sodaadheen jira. Maaliif yeroo nyaadhee ka'ee shintibeetii yoo naqee qoshaashaan gadi naaf hin bahu waan ta'eef akka nama tasaa waan nyaannee garaan gogee mucuqima waa nyaannee bishaanillee hin dhugneeti osuma dhugu osuma nyaadhu jechuudha. Bakka nyaatallee mucuqima dhiisuudhaaf murteesse. Sana booddee dhiigni akka waan hiddi wayiciteetti kan inni cabisee yaa'u jechuudha. Yeroo gadi taa'u calliseetuma yeroo shintibeetii dhaqu calliseetuma yaa'a jechuudha dhiigni kun. Sana booda kiniinii san seedaliyaarraa naaf fidanii sanuuyyuu nama ijoollee Oromoo turte jira isitti himadhee naaf fidan. Kiniinii kana dheeriin isaa hanga nagahaa warri fayyadamtanii beektanii tarii komentii jennaa ka'uu dandeessanii hanga nagaa. Kiniinii kana akkana gadi battee keessaa baastee udee duubaan qaama saalaa duubaatiin galchita keessa ol galchita jechuudha. Keessa ol galchitee daqiiqaa 30 akka ibiddaa si guba. Daqiiqaa 30 akka ibiddaa si guba. Galgala herregarraa fayyadamta. Isa fayyadamtee mataa gaggammaratta. Taa'uu hin dandeessu waan ta'eef baay'ee si guba. Akka ibiddaa si guba. Maaliif dhibee daawwaa dura argatuuf. Akkasuma isa saffaa fayyadamaa ture. Yoo isa fayyadamu gattaa'uu danda'a. Yoo isa ofirraa dhaabe hin danda'u jechuudha. Kana hundumaa ani ofirratti ilaale. Jalqaba ofirra tursiisee osoo an tajaajila waan garaagaraatiin mana keessa osoo waldhaansa osoo tajaajilu of ilaalini waan akkasittillee wanta akka ammaa kanas baay'ee naaf ifne waan ta'eef baay'ee ofitti dhiisee ani hidda godhatee natti jechuudha.
cimee jira. Sadarkaa waa ittiin tajaajilaman irra taree jira jechuudha. Ce'ee jira, guddatee jira waan ta'eef. Ergasii booddee na'uma dhukkubee kiniinii kun yeroo dhabamu natti deebi'a. Bakka dadhabee mataallee osoo kushiinaa keessa dhaabbadhu lafti na martee mataa duwwaa godhee na kuffisa. Yeroo duumessi gad deebi'u bakka qaama koo irratti ajjeesaa. Mataa ol qabachuu hin danda'u. Duumessi deebinaa jechuudha. Mallattoo isaarraa duumessa hin jaalatu. Dhukkubni teekaarooti yeroo baay'ee duumessi yeroo deemu mataarratti ulfaata jechuudha. Bakka mataarratti na ulfaata dadhabee ergaa narra dhahee jedhee bakka baay'ee na dhukkubee torbee dagalee torbee lamaati ani mana fincaanii seenee gadi taa'u. Yeroo gad taa'u ittanii itti waan akkanaan bahu bakka garaan bichaan na dhukkubee uffaan bichaan na bilchaatee achirraa ka'a. Sana booda dagalee torbee lamaatiif ani shintibeetii qoshashan naan ba'ani. Bakka feenxii jira. Bakka dadhabee humni kiyyaa ol ta'e laafeen jira. Ergasii booda rabdittiitti madhee rabdittiitti madhee booda gara mana yaalaa na geessite. Mana yaalaa erga na geessitee booddee yoo doktortichi yeroo ilaalu baay'ee naaf shadhee doktortichi kan inni naa jedhee ciisuu qabdii opereeshinii ta'uu qabdii jedhee udeen qaama udeen keessaa hin beekitan jedhee yaada ijoolleen qoronni dhukkuba kanaan baasee dhukkubsattanii tarii koomentii jennaa kaa'uu dandeessanii. Udeen gadi bahaa ol deebi'a. Kan doktortichi kan naan jedhe udeen sun guutumattuu qorooramee muramee keessaa bahee kobbee waan akka kobbee wayiitu jira wanta qophaa'ee jiruuf kan biraattu galfamaa naan jedhe. Kalaas kun miidhamee jira naan jedhe. Ittansuu fi yaani shintibeetii irra gizee sa'aatii tokko fulakkaa taa'u jira jechuudha. Yeroo sanitti rabdittiin erguma ta'eyyuu algaa kee shintibeetii keessa galfadhu kaanaan jetti. Rakkoo qe'ee waan hin beekne waan hubanne hin himadhu. Himadhus maaltu naan wataree haadha ormaati waan taateef. Sana booddee doktortichi dirqama opereeshinii ta'uu abbaa naan jedhe. Opereeshinii kanallee udeen guutumattuu keessaa bahee kan biraa deebi'uu qabaa naan jedhe. Hangasiifoo akkamittiin jiraadha udee kana baastee jennaan wanni akka kobbee wayii natti agarsiise kana eegaa baase kanatu galaa naan jedhe. Guyyaa 3 midhaan bishaan afaan keesseen bilikoosii humna hin qabneen siif sakkaama qaama keetitti ciistee naan jedhe. Erga sanii booda maatii kootti ergamee haati koo biyya namaatti duuti jettee halkanii guyyaa maraattee waan nama biraa taatee miidhamtee jennaan gara biyyaatti galuu murteessa jechuudha. Gara biyyaatti erga galee waldhaansa bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara biyyaatti deebi'ee erga biyyaatti deebi'ee ammoo baay'ee miidhame wanni akkasuma haala koo dandamsiisuudhaaf dhufkataa ture jechuudha. Dhufkataa ture ergasii booda gara mana yaalaa deemee jechuun ani garuu yeroo gaafa mana yaalaa dhaqu sanii sistiriitiyyaa takka jirti. Isin yeroo san daangaa Sumaalee irratti kan isin barsiisaa turte. Yeroo isitti rakkoo iyyallee waan hin qabsiisaa yeroo biyya namaa jiru waan hin hubachiisaa tureef isii hubachiisaa waan tureef erga galee booda isiin achi hojiidhaaf eeyyan fudhattee gara naa dhufte. Erga naa dhufte jettee immoo isimaa wal fudhannee haadha koo akkasiin na jalaa hin miidhamne fatti qonna waan na jalaa dhukkubsattuu fi gara doktortichaa dhufne isii wajjin jechuun sootti himi akkuma nama gabaa bahuu taane anaaf isiin doktortichaa dhufne waan na dhukkuuf irra dhaabbadhe dhuffadhee biraa bahee. Sana booda doktortichi sun dhalataa Tigireetii. Dhalootaan Tigireedhaa dhukkuba kanarra kan inni hundaa'eetiin hojjetu jechuudha. Sana booda doktorichi galchee yeroo ilaalu baay'ee na birbinye. Erga na birbinye baay'ee ilaalee amma galuu qabdi naan jedhe. Doktortichi sunis opereeshiniidha naan jedhe. Akkuma Suudi Arabiyaatti naan jedhan jechuudha. Achumatti akkuma doktorichi Suuditti naan jedhe biyyatti illee galee jennaan dirqama opereeshinii ta'uu qabdi naan jedhe. Sana booda daqiiqa maanii garuu laallamumaaf cheekaappiimaaf leeliseenee bayee qaxaroo gochuudhaaf dhaqee doktorichi gaafa na laalu na dhukkubanii dadhabee jira dhuffataadha malee baay'ee na birbinye jechuudha. Battaluma sanitti marfee 2 afaan udee irra naaf kenne. Afaan udee irratti marfee 2 na waraane akkana dhamaasuudhaaf yaalaa ture. Sana booda ergasii boodas deebi'ee ammoo waan akka kiniinii wayiitii natti fakkaate yoo dogongoruu baadhe xiqqoo wayiitii qaama dhamaastii natti fakkaate qaama dhamaastuudhaaf guyyaa 2 taaggalaa ture.
qaamni yeroo inni dhufee ilaalu qaamni kee ubbeeka yeroo inni qaamni yeroo maal godheen boroo naan jedhu inni dhamoo ilaalu dida qaamni fudhachuu hididee guyyaa lamaadhaaf qaamni kiyya baay'ee fudhachuudhaaf itti qoricha inni naa waraanaa ture sanii guyyaa lama xumuree sadaffaa irratti dadhabee waan inni raawwate san hin beeku geeru yeroo sanitti jechuudha. Qaama udee kiyya keessaa foon jechuudha kan dhiibamee gadi bahee erga qorichi sakka'amee booda udee keessaa kan foon diimaan akkana gadi bahee hangana tontoommoo kana gaa jechuudha gara raasaatti gadi bahee gara raasaatti erga gadi bahee akkana gaha foon kan gadi bahee isarratti akka mucha sa'aatitti isa akkana isa afurturra jira jechuudha. Akkana gadi qajeelee akka mucha sa'a gisee aannan guutuu woxxaramee akkana ta'u san akkana ta'ee dhufee jechuudha. Garuu foon isaa kan dhiibamee wayi hangana gaha. Ani garuu afaaniin gombifamee ciisa malee morma kiyya gamaa gamanatti jijjiira malee qaamni kiyya hin socho'uututti hin danda'amu. Sana booddee kan inni hanga inni bahee jedhee rabbii har'a natti fakkaatanii fayyuun kiyya dhugaa natti fakkaatu yeroo san yaadadhu jechuudha. Ergasii booddee maal ta'e dhadhaa kana dhadhaa gabaadhaa bitamu dhadhaa oriijinaalii gabaadhaa bitamu dheerinni isaa sinii hanga ciqilee kiyya kana gaha doktorichi isa dheerinna kan sinii dheeraa kan isa tokkoo fi gimmaasha ajaje. Isa tokkoo fi gimmaasha bitamee isa gadi foon udee kiyya keessaa gabba'isan daqiiqaa 30 dhadhaa isa fidaarra kaa'an. Anjochoo hin danda'u kan na tajaajilu siistariitiyyaa. Dhadhaa isa fidaarra keeti yaa subhaanallah. Madaa suni dhadhaarra kaa'amu san laxxi godhee dhuga. Maxxi godhee gadi dhuga jechuudha. Daqiiqaa 30 doktorti jedhe daqiiqaa 32 taanaan akka hin iyyaardi baddeessa. Bakka na guba waan ta'eefi mata onna fiigaa qaama muduu keessa na fiigaa daqiiqaa 2 irra tare taanaan natsaa iyya jechuudhaan ufuu laala qaamni kee oo'icha sammuu kana onna ba'a jechuudha. Daqiiqaa 30 yeroo siistariintii halkan hin derraftu hirriban qabdu daqiiqaa 30 kasi irra keetti jechuudha. Dhadhaas irra keetti. Sana booda turtii bulii torbaa booda kan akka mucha sa'aa suni qooree goggogee akka kinoo maal isiniin jedha waan ni diduu gurraattii isii ta'e gurraattii isii gaafas ta'uusaa garuu kaawwa ijoorraa fayyit wal'aansaaf jiru namoota baay'ee jira maqasiidha irraa muraa ture garuu an ammoo osoo guyyaa torba gahee gaafa guyyaa torbaffaadha osoo inni natti deebi'een tuqini ufumaa irraa bu'u fidliitamee ufumaa irraa bu'e jechuudha simarra gadi bu'ee argee. San keessatti madaa sun ol deebi'u natti fakkaanne ol deebi'ee akkasittan yeroo saffayyee haa ta'u malee garuu wannaa isin dabarsuu barbaadu operationii sun gaarii kan taane suma isin hubachiisuu barbaada qaama saalaa lamaan irratti jechuudha dhiibbaa geessu jira. Asii dubbataa jira ogeeyyii illee jechuudha filannoo keessanii garuu filannoo keessa osoo biraa ta'e isiniif barbaada filannoo biraa osoo godhattanii operationii haalli suni baay'ee ulfaataadha. Yeroo sanitti dhugaa rabbii ani guyyaa 4 uf hin beeku ture. Guyyaa 4 ani uf hin beeku. Qaamni koo uf hin beeku ture. Guyyaa tokko faa yaada yani duuteema kan jedhanii sabree kana kutan deebi'ee hafuurina akka bahinaaf himaa ture yeroo san jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u garuu operationii irraa wal'aansa kallattii baay'eedhaan jira waan ta'eef kallattii biraa osoo filattanii baay'ee gaariidha. Garuu operationii sunillee hin deebi'u jedhanii deebi'ee jira amma. Erga deebi'ee booda akkamitti tajaajilamaa jira? Yeroo amma natti dhagahama. Maaliin tajaajilamaa? Qullubbiidha. Qullubbiin faayidaa guddaa qaba. Qullubbii kana yoo barbaaddan isa firee gurguddaa quncistanii isa tokkocha murtanii dursa immoo tuyyuu shintibeetii seentanii harka keessan qulqulleeffatanii udee irraa afaan irra dhiqxanii qulqulleessitanii erga buusanii booda qullubbii qunciftanii
addaan yookaan akkana waa'in tuttumtanii addaan gabbaqasitanii dhaxxanii bakka san rajjim gootanii riddanii. Yookaan ammoo tuyyuu loomii kininiksii yookaan wallaafaa wayii irratti cobsiisuudhaan akkanatti cuufitanii irratti cobsiisuudhaan maal gootanii dhaxxanii udee keessan dursa garuu qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqulleessitanii erga jettanii itti riddan. Inni sadaffaan kan ammaan ofirraa dhaamsaanii jiru. Inni sadaffaan sooqiddaadha. Sooqidda saafaa guddatti naqxanii bishaan qorra keessaa baastanii sooqidda san achitti uffata baafattanii keessa teettanii jechuudha. Keessa teettanii daqiiqaa hanga 10 illee yoo turtan yoo qonna qabaattan sooqidda garuu sooqidda duqeetii osoo fudhachuu baattanii sooqidda kashinii yoo argitan sooqidda akka sooqidda biyya keenyaa osoo argitanii baay'eessaa garuu yoo dhabdan kanallee fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isa kana fayyadamuun baay'ee gaariidha. Akkasumas timaatimii jechuun maajumtumaa kan jedhamu nyaatina irraa fagaadha. Qaaraa gaafa mallattoo isaa kan isinitti deebisu qaaraa maajumtumaat akkasumas bijenjaan kan jedhanii Arabiitii anin beeku maal akka jedhamu isaa foon qotiyyoodhaati. Doktorichi yeroo sanii foon qotiyyoo akka abadan akka hin nyaanne kan inni naan jedhee ture. Ani wajjirran wajjin dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. Achi ba'ee agamu son turre garuu guyyaa tokko dogongoraadhaan nyaadheen jira. Erga nyaadhee ka'ee yaadadhe jechuudha. Kanaaf foon qotiyyoo ni dhowwama warroota ittiin kaarotii qabuuf keessattuu yeroo wallaansisuu isinii ta'e foon qotiyyoo ni daangeffama jechuudha. Qaaraan ni daangeffama. Shaayiin diimaa ni daangeffama. Bunni gurraachi ni daangeffama. Akkasumas wantoota akka shunkurtii ni daangeffama. Shunkurtiin baay'ee hin deebisa. Ammaani yeroo ni qaaraa nyaadhuu fi yeroo wanta diimaa wanta qimamillee ni dhowwama. Qimamiin ni dhowwama. Qimamiin yeroo nyaadhu yeroo kan nyaata kan nyaadhu ani ofii kootii ofirratti arga qaama kootii irratti jechuudha. Kanaafuu mallattoon isaa ammoo akkamitti jettanii mallattoon isaa akkuma jalqaba isiniin jedhe inni ittansiisuu baay'isaa garaa gogiinsa garaadhaa fida akkasumas hoottoo afaan udeerraa hoottoo sitti baay'ata yeroo hoottoo sitti baay'atu garuu yeroo hoottoo sitti baay'atu san maal goota telcii fiddee telcii sooftii keessa keettee fiddee afaan udeerratti riddaa malee hin hooqxu. Hooquun dhoowwaadha. Hin hooqxu. Yeroo hooqxee gara madaattis jijjiirama yoo madaa immoo baay'ee badaadha. Yani baay'ee miidhaa sirra keessa jechuudha. Yeroo gatteettutti madaa suni ufumaa qurxamaa deema dhowaa deema bakka deema waan ta'eef baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu hanga dandeessaniin ani kan amma irraa fayyadamaa jiru kan akka gaarii irraa fayyadamaa jiru loomii, qullubbii, sooqidda, telciidha. Telciin yeroo gati shint beeti seentanii akkuma isiniin jedhe hooxxoo isinii dhagahamuu fi yeroo ittantanii afaan udee irratti isin laallatu sanii jalqaba ammoo qulqulleessaa harka keessanillee qabdanii harka keessanii shunkurtii kukkutanii dhuftanii seentanii ittiin qaqqabina. Baazawee yoo waa irra isinii baanillee qaqqabdanii yeroo hunda hin qaqqabina qaqqabbaan jaalatu waan ta'eef hin danfaa deemaa. Innaa telcii itti fayyadama. Dhiqaa yeroo inni akkas isin laalatu akka biddaatti afaan irra isin gubatu sanii telcii fayyadama. Telciisa fiddanii kininiksiidhaan qabdanii yeroo telciisa itti qabdanii baay'ee sammuu kana waa ol isin ba'uuf ta'a. Garuu akkasuma obsitanii telcii kana gixxin gootan afaan san irratti qabdan jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee baay'eessaa fayyaa nabina. Sagalee viidiyoon ni dheerata yeroo biraatii waan biraatii walitti deebina mallattoo biraa yoo wanti dagadhee jiraate waan gaafachuu barbaaddan koomentii jala naa kaayaadha. Hangan viidiyoo biraatiin deebinee marree walitti deebina. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoota akka laalee hedduu gaddee dhugaadha. Rabbiin dhukkubaa ittiin qaarootii isin irraa qabu
dhukkuba tinkaarotii miti dhukkuba biraatu dhukkubni kamiyyuu dhukkubni qaama keetii hosimatu hin jiru. Gaafuma qabee dhukkuba kanaan nan qabiin jedhama malee dhukkubni kamiyyuu dhukkubni qaama keetiin wal madaaluu kan qaama keetii sii tolu hin jira jedhee yaadu. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa viidiyoo isinitti dheeressee jira. Mudannoo tinkaarotii kiyyaa keessa deemee baay'eedha. Inshallah yeroo biraa viidiyoo lammataatiin kan walitti deebiin ta'a. Hangasiif turtii gaarii naaf turaa. Isin jaaladha, isin kabajaa. Wantoota isin agarsiise kana wantoonni rakkoo akkasii qabdanii fayyadamaa. Bishaan ammoo sirriitti dhugaa. Bishaan baay'ee barbaachisaadha. Bishaan sirriitti dhugaadha. Wanna garaan keessa akka hin gubneef isin taasisa waan ta'eef koolaa irraa fagaadhaa. Waa'ee gaazaatii dhuguu irraa fagaadhaa. Qaaraa waan kanaa fi kan kana fakkaatan mallattoo nyaata yeroo nyaatan isinitti dhagahamu eeggadhaa. Ofittisaa isin jedha. Fayyaa hin dhabinaa. Galatuma hundumti keessaniyyuu viidiyoo biraatii hanga walitti deebinutti turtii gaarii.